jedhanii yoo masgida na biraa deeme ka'ee balbalaafotti bishaan naqee ol deebi'a. Argite? Ka'ee bishaan naqee ol deebi'a akka hirribni sun narraa hin banneef. Mee rabbii jedhiiti hin dagattu. Nyaata ni dagattaa lubbuu? Hin dagadhu. Nyaanni fagoo mobaayilii harkaa qabdu sana ni dagattaa? Akka malee dagadha. Hin dagattu mobaayilii. Wallahi harka meeqa dagadhee deemee dhaqee fuudha. Mobaayilii tana dagatta. Dhagaye. Okay, waa takkatti si hima. Dagadhee kee daqiiqaa meeqaan booda ture. Aya, huccuu kee kana uffachuu hin dagattaa? Huccuu kee kana uffachuu ni dagattaa? Huccuu hin dagadhu. Uffachuu hin dagadhu. Okay. Huccuu barbaade san. Eenyutu si uume? Eenyutu si uume? Rabbi. Eenyu si razzaqa? Isa. Eenyutu hadha fayyaa guutuu si kenne? Gaafa fayyaa dhabde waan kana waan amma an argite waan amma sitti booye kana waan si hin jedhe kana eenyu si razzaqa? Rabbiimi biyya ambaa kana ka jirtu kana haadha abbaa si godhee riskii kana kunoo mana kana keessa si fidee an amma fakkeenyaaf yoo fudhadhe mee rabbii kana laal dukkaan tiyya suuqiin kiyya jechuun karaa irra haayiwee dukkaa guddaadha. Dukkaa hoolselaati. Achitti ilaali bootaa hoolselaa sanitti ebalutu narra gurgurata jedha wannaan qabu. Si'ii dukkana kana keessa jirtu mana keessa jirtu waan san ufafoo keettee tiktookii kanarraa rabbii si razzaaqa. Rabbii si razzaaqu kanaa galata rabbii hafuura si keessaa baasu kanaa galata hin galchituufi? Oduu galata hin galfanne oolee hin beekannu. Akkana. Maaliin galata galfattaree rabbii kee? Waamuluunu alhamdulillah jedha galanni siyaa. Salaataan galata galfatan. Salaataa. Yaa waan hundinuu garuu. Si'ii dubartii miti. Baabbaa Nuuraddiin asirra natti dhufee. Baabbaa Nuuraddiin dhiiraami? Nuuraddiin kaati beektu kan salaata najjabaata abbaa Abdallaa du'aa hinaa godhinaan jedhe. Salaata najjabaata guyyaa sanirraa amma hin gaafadhu. Guyyaa jum'aa hunda yoo itti bilbilu mudawwara ofirraa qaba. Masgiida deemu jira. Amma wanni si jabaatelee rabbiin si haa laaffisu. In salaataa mee jedhini yaate irraa mee jedhime inshallah in salaata jedhime in salaata inshallah ni salaata jedhime ni yaate irraa mee jedhi ni yaate irraa jedhi inshallah in salaata jedhime inshallah in salaata sin sabu in salaata amma salaata yette in salaata akkana no waa takkatti jira lubbu waa takkatti jira nu hundinuu أنا مو ربي نجلو ست مجرى ملك يا ست متنجرو يو هذا صلاة ربي مرورة اتسيادة كيس وان كنا هر نما دبشان تونا يلا رفيه هندينو سي بوي دعاء سي قول نما دبشان كيسا سني نما توكو أني سي إبجده أكاوتي يدوه أباكي يدوه لقى ستي ما أبوتي كيا نما تربط دوه بارا أفريقيا نبيتشا كيست إسانيف جدّي مسجد ديمه قرآن وان إساني صدقة ربي هي بيك إسانيف جدّي أن أما يو أما ديمه سي إفجت ربي إفجت ديمه مسجد كانت يده أن أما وان ديموف كنا يا ربي كيا مجتّي تنا بورنا من اللي وربي هبت فيها دعائي قد في جراني جولي تنا يا ربي كيا مجتّي تنا صلاة إسي أكا إسي صلاة يا ربي كي دكي سيف لا في سيف اتكاس كجدو سي كلا دان يا اوكي ان شاء الله كناف حدرا بالا مناسيني اكا صلاه ان شاء الله ابا عبد الله هي صلاه يد ان سنر ربي سيرغا نتيجه بس سلمى ان شاء الله ان صلاه غرو ما وان براجل كاين جلن كاي لبو هذا ربي وان كان يوم بيت غاف ربي تربي ستي دبي ربي انا ما انسبو لا اما انا اسنما بسديتا كنرت
in salaata jedhee qaalii sii galeet duba deebee in salaatu fata kijibuun fedhu dhugaas jirtu sitti No, no. Maaltu si dhoorga? Maaltu si dhoorga? Dhagay. Anama fakkeenyaa fi anama yoo shiritti fadhaa qooyi. kanarraa bahe wanti nam mul'atu laayivii kanarraa yoo bahe algaarra ciisee tiktook ilaalu. haa dhufanii obboleettiiti sabaan boontu. Bar TikTok illee laali waan feete laali. Ati dagadhule fakkeenyaaf amma mataa qullaa deemuu baradhee irraanfachuu danda'a. Hagaftee yoo kisaaraa seenaa maal jechuutu shayxaan isin mul'isa amma beektaa nafsiyaadha. Ati hagga feete illee dagadhu. Amma laali garaa guddaa qaba nama guddaadha. Garaas akkana gajjedhu na dhoorgu ni jira. Hin jiru. Jilbaan madaan qaba. Harkaan madaan qaba. Daqiiqaa 10 salaanni. Si ati hoo harkaan madaa qabdaa? Hin qabu. Salaamu alaikum Abba Abdallah. Waalaikum salaam. Daqiiqaa 10 Rabbiif jecha yoo gad jette. Daqiiqaa 10 only 10 minutes. Sabboontuuti. Daqiiqaa 10 mee laala nama gad jedha. Duddina dhukkubu TikTokiin ilaala. Ganama salaata subii yoo ka'e uduun fincaayin uduwaan fedhan godhin TikTokitti fiiga jechuudha. Nuhundi nu TikTok ilalla. TikTok mana kenna jaartii tenna ta'e. So hadda wanni ballama na sentu anu obboleessi keetiitiyu. Oromoo ta'uu si beeka, Arsii ta'uu si beeka. Wanni an hadda anu yu ballama rabbii kiyya bira seenee haadha abbaa irra wanni nama miidhu jira haadha abbaa kiyya kam. Akkawati ya jechuun haadha tiya tana guddifte kaduute. Isi waan yadhana rabbi wali beeka si jedhee si jirtu rabbi si haqa jechuudha deemee ni yadhee kiiloomeetira 10 makiinaa kaasee deemee si jedhee rabbi kiyya ni yadhee deemee du'aa rabbi kiyya ijoollee sanii deeffadha ijoollee yataamaatitti ati hoo salaata rabbi hin salaata garuu maa jala keetta mee dhibeen si jirtu wannummaan irraa si dhoorgu maali haala tiyya Ayyoo salaatuuf je hirriban na qabaa. Mataa na qabaa dafee salaat yoo azaana jedh rafi na godhe hin danda'u yoo ramadaanni dhufe gin yoo ramadaanni dhufe in salaataa qadaallee hin godhu ijaaballee xabaxabadha mataa qullaallee mul'isu salaata bakka sa'aati maan salaata narrallee lufu jechuudha leeylifa salaata leeylifa. Taraayillee takkallee narraa naftu garuu ramadaanni yoo ba'e bakka mataa na qaba sa'aatii azaanaayyuu hirriban na qaba kijibee qaalii sii galuu hin danda'u amma salaati yootti amma Abba Abdallah akkasitti hin dirqiniiti amma mee dubbii as kennan. Ayyee si kennadhe kunno waan rabbiiti waan biraati miti ani. Yaa ani ammoo gaafii kiyya ati gaafii ani ka qabu sabboontu barraa qabu. Ayyee. Sabboontu. Ani akka kiyyatti si dinqisiifadha si kabajaa si jaaladha akka intala biyya kiyyaatitti. Ati amantaa kee gaafii matakkatti amantaan kee islaamaami? Yoo waa jettu wallaahi maqaa rabbii ka jettu argaa waan biraa irratti tarimee wanna jechuudha baattullee goma rabbii kanaan kakattu. Anamma fakkeenyaaf ijoolleen feemasoota baay'ee asirra jira miidiyaa kanarra miidiyaa ka fayyadaman haga sadarkaa miliyoona haga miliyoona 7 ka galanii ani jiran beektaan ijoolleen musliima shamarran miidiyaa ima fayyadamanii atiin sirbaanillee hojjattee waan garaagaraatiin hojjattee muuvii hojjattee yookiin wanta akka diraamaa hojjattee wanti si daangessu hin jiru salaattee innaa wanti si daangessu hin jiru wantummaan salaata kanarraa si daangessu maa inni wanta kana jedhimee sababa kana amma akka amma Abbaa Abdallaati si dirqu kanatti illee miti suutuma suutaan ilaa suutuma suutaan atamma wanti tokkoffaa godhuu qabdu salaat meesa salaanillee yoo si jabbaat haala uffannaa kana meet suutuma suutaan
Mee to jalqaba iskarbii makana uffachuudhaan achirraa surree uumama kanniin abayaa uumama uffataa yeroo tokko tokko akkanumatti of laaffisaa deeman yeroo takkattiin illee itti cabsuu yoo si ulfaate jechuudha. Kanaafi atini akka obboleettii tiyya takabajuu tajaaladhuu takkatti jiruu addunyaa tuni hammam akka irra jiraatan hin beekanii. Ata fakkeenyaaf karaa gubbaa viidiyoo hojjetaa deemtu osoo akkasi viidiyoo hojjetaa deemtu lubbuun duutu jirtuun beekta nama baay'eetu nama feemas illee nama baay'ee dhabneerra miidiyaa kanarra. Nama osoo akkana taphataa boru akkana ta'a boru miliyoona galaa nama baay'een beektatillee. Kanaafi atiin akka obboleettii tiyyaatitti jiruu addunyaa tuni baay'ee dheertuu miti. Namni addunyaa kanarra hamma dhumaan jiraatu. Kanaaf atiin takkatti inillee yoo hagas muluusi ulfaate du'aayi naa kadhadhaa jedhi iskarbii kana uffachuudhaan uffata haala uffannaa keetii sirreessuudhaan akka kamittuu sirraa bareedaa ta'e ati amma bar hin beektu malee wantuma ati uffatte mara sirraa bareeda bar ati hin beekne malee wallaahi wanti kamiinuu sirraa bareeda ati amma akkana yoo uffattu qallaan irraan bareeda. Kanaaf akkasi uf jajjabeessan amma gastii seenuu fi illee miti wallaahi wantummaan kun yaaduma kana qarallee waan keessumaan itti hima jedheetiin gubbaa kanarratti illee haasa'uun barbaanne keessumaan si himuu barbaadeeti.